Raayyaa abbaa mancaa aappii ni qaba. Ni qaba. Alhamdulillah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yaa jamaa. Akkam nagaa jirtu isin jecha. Viidiyoo har'aa kana keessatti aappii raayyaa abbaa mancaa isin agarsiisa. Aappii raayyaa abbaa mancaa tokkoffarraa hanga 20 naashidaa isaadhaa keessatti argattu. Naashidaa isaadhaa guutuu isaadhaa jechuudha. Inshaallah isaan isin agarsiisaa. Viidiyoo kana hanga dhumaa daawwadhaa. Saniin booda shir obboleeyyan keessaniif godhaa. Kan hin argin haa buufatanii. Pilaayistoorii keessan ni galtu. Pilaayistoorii keessan erga galtanii mataa olii kanarratti maal jettanii katabdu? Raayyaa. Raayyaa abbaa mancaa. Haala kanaan katabdu. Maashaallah. Kunoo tarreessee nuuf fida. Raayyaa abbaa mancaa gaa lama asirratti argamu. Kagadirraa Amaarinyaan kan ol gubbaan irra jiru Oromeeffaa jechuudha. Kan Amaarinyaadhaa naashidaa hanga 6 of keessaa qaba. Kan Oromeeffaa hanga 21 isa Oromeeffaa kana isin agarsiisame. Isa Amaarinyaatis akkuma sanitti buufattanii hojiin isaa wadhaa baada buufamee waa tokko babbanuun nama barbaachisu. Anama buufadheen qaba waan ta'eef isa keessuma galee isin agarsiisu qofa. Oban. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Hogguu haala kanaan isinii fide footoma isaa kanarratti gachuu kaaftu. Kunoo haala kanaan isinii fida. Tokkoffarraa hanga 20dhaa keessatti argattu. Naashidaa isaadhaa guutuu isaa jecha. Akkuma beektan gaa naashidaa raayyaa abbaa mancaadhaa namoonni kukkutanii fa'aa viidiyoo irratti fidhanii fa'aa keessama tiktookii kanarratti namoonni hedduun keessaa fuudhaniiti irratti viidiyoo irratti waraabanii sunigaa akkasumas daddarbee namoota hedduu bira gahaa haala saniin ciccitaa isaa argattu waan ta'eef ammoo aappii isaa kana erga buufattanii guutuutti isaadhaa guutuu isaadhaa argachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan naashidaa raayyaa abbaa mancaa yoo arga cokaasan agarsiisu tokkoffaa. Kunoo tokkoffarraa hanga 20ffaa. Obboleen kiyya kabajamu isaas ni jajjabeessinaa. Yoo aappii kana mataa isaatti kan baasee jiraataa ta'e yookiin namoonni biraa baasan namoota baases hedduu galateeffannaa. Maashaallah gaatii kana fakkaataa itti fufaa buufadhaa itti fayyadamaan isiniin ja'a. Kan Amaarinyaatis haaluma kanaan buufattu. Kan Amaarinyaatis haaluma kanaan buufattu. Erga buufattanii guddoo ta'aa hin qabu keessa galtanii daawwachuudhaaf akkuma kana. Kana fakkaataa gaa obboleen keenya viidiyoo kanas laayik godhaa nama hedduu bira haa gahu. Sheriif walii godhaa isiniin ja'a. Waan amma kanaatiif viidiyoo biraatiinis kan hedduu isin bohaarsu waan hedduu isin gammachiisus qabannee isin dhiyaatuuf jirra. Hanga dhumaa sabsiraabiin nu bira yaabbadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.